sababoonni du'a du'a sababoonni du'a du'a sankesa gitanii namni dhibame du'a sawtaamoko betasab haad hikimna wasdot ካልቻለ ወደ ዘመድ ጩሆ አገር ውስጥ አልተቻለም ወደ ውጪ ሄዶ መታከም አለበት ተብሎ እንዲ ብዙ ተስፋዎች ተደርጎ ብዙ ጥረቶች ተደርጎ ሲሞት ብዙ ሀገቶኮ ሰበብ ገፈመ ቀልቢን ነመለ ባየን ጨብዱ ሃተው ዱቲ ቀልቢ ነው ጨብሲቱ ወጣ ልጅ እየጠበቀች ባለቤት እየጠበቀች ሞቷል ብሎ ጀናዛ ሲገባ ይከብዳል ባይ አርጊተን ዮ አርጊተን ዳይመት እኮ አንድ ልጅ ነው ያላት አም ፌስቡክ አረጥ አርገ ዳይመ ሰላከለት ጀለቡ ኢላላ ሱብሃንአላህ ዲው ሱራ ዮን አከለ በላል ወኒ ተኩላል እሲ ተከተ አከምት ጉዲፋዳ ወይ ከሳይፉ አርጊተ እንዴት አሳድገ በቦታ አደርሳለሁ የሚል መልእክት ነው እይታው ማለት ነው ዮዳ ኢብኑ አከሴሱን ታሱማ አባን ኢራባሄ አለት ያፈ ጀናዝኒ እትጋሉ ባኤ ኡልፋታ ኦብሌሰከነ ረብ ኢትሃራረሙ አከስማ ማቲ በልአ አርጊተኒ ኡመተከነ በልአ ረብ ሰብሪያ ከን ሐዋሳ በል አራዱ እነምኒ ኩንጀቹ ኢንሻአላህ ማጀተ ማኪ ኮንኮላታ በራው ኑፊዳ የነ ጅራ ኮንኮላታ ቶኮ ከቲቆል ካው Pikapita duban kullatan ol nu fidada hayoni gugurdallen shaajin faalle dhufa jirani agasi ka wanni jennu obbolesa kenna kadu e kana wanni godu qabnu jira jechuun dabre inni tokko ararama isa kadachuudha yemaja inni dura wanni isa godu qabnu rabbi obbolesa kenna kana ha araramu rabbi isa ha isu jechu balisa rakkon qabu rabbi isa ha araramu rabbi isa ha isu jechu durri hayxinni nurra qabu akka wali galatitti hayxinni nurra qabu isa geegessuudha bakkaan gahuudha waan inni nurraa eegu isa godhuudha inni duraa jechuudha lammeeysan inni dabre seenaa isaa dagachuu dhabuudha qabsoo isaa dagachuu dhabuudha toltuu gaarii inni dalagusan nama rakkata nama argitanii afaan hin qabne nama mootu argitanii namarraa bakka bu'eetini waa dalagu abukaatoo khayri abukaatoo gaariitti nama yaam kana nama zollomame mootu gargaarsisu kakkasi bakka buufachuudha argitanii kanarra dalagu itti aanee mootu maatii inni dhiisee deeme haadha warraa inni dhiisee deeme ilma bareeddu takkatti inni dhiisee deeme osoo rakkatin osoo abbummaan abbaan kiyya nabira akkota jettee hin cinqamin barattee sadarkaa wayii irra gahuun dirqama mara kennati jechuu kabiyya keessallee jiru kabiyya alaa keessa jirullee jechuu kanaaf kana beeyne namni martu waan gaarii dalaguun barbaachisa ሁሉም ሰው ጥሩ ነገር መስራት ያስፈልጋል አቲ ጋሪ ደላይናኒ namni kun osoo nama badaa ta'e hawaasni bal'aan kun akkanatti dachii kanan fudhatu namni kun gaarummaa isa argisiisa tolummaa isa argisiisa nama haqaa ta'uu isa argisiisa nama dhugaa ta'uu isa argisiisa nama dhugaaf dhaabbate ta'uu isa argisiisa inni har'a bakka dhugaa dhaqe har'a kaawwan dalage mararraa gaafatama namni nama ta'eemmoo yakkan dhabu obboleessa keenya rabbi nu haa araara amiin rabbi warra jannataa rabbi haa taa'is isaa fi fakkaataa isaa ka kara akhiraa deeme rabbi haa araara karakkate rakkoo keessaa nu haa baasu ka cinqame cinqaa keessaa nu haa baasu mara keenya rakkoo jalaa rabbi nu haa baraara du'a كمالة تنمر جل ربي نهابرار بيكين نبي نجاه ربي هاتايز حواسا كين نبل كمالة تدور ربي نهابرار مركينا نهاتيسو أما كهون نجنو أرجتني شباب نكيرون أبوتين أسجير تمرتي ونجونو إسا غرغارو دا مرتو أكا أرجتني أمانتان كمو أرجتني كيري تولتو دلقو إرت إسلام أوسون جنة كريستان أوسون جنة واقفتا أوسون جنة أمانتون نبيرالله يو كجرا تنتاتي والغرغار سرتي وان مرتو توكم والغرغار ركتا غرغارا نما ماتي بيرا دوئ غرغارا جلچوتي توكم وانتف أكاسو مواني توكو نغارو اللي هدوتو جرا
wante biyyummaan walii galli argitanii biyyummaa tokko nu godha akka sabaatitti sabummaan tokko nu godha akka amantaatitti immoo namni amantaa walitti fidu tokko isa godha kanaaf kana beeynee bifa saniin waan argitanii inshallah waan haala saniin fayyadamuu nurraa eegama bileeskeena gamana asaabidu maaliif namoonni birallee hayyoonni gurguddaan ani jalqabumaaf malee hayyoonni dhufaa jira waan ta'eef كم سمود بارساني إن شاء الله كمان ومتكو تكو ولمسيس عاشم تكو Oğlum hadi ya. Ayağını durum. Koç. Evet. Başım bakka. Abi gerek. Asıl oluyor. Sen öteden moda. Makine layık aka. Bak. इंशाअल्लाह जनाज़ निल्ले रुफे जिरा नमनी बल्आ कबना वांते फी वर्रा कब्बरुल्ले बल्आ कबना अकस्मा मोतू नमोत असirratti dhaamsa dabarsuu qaban hayyoota gugurdaa yoo gaadhufaa jiraatan Sheekh Haji Ibrahim hoggansa majlisa naannoo Oromiyaadha dhufanii as jiranii hayyoonni hedduun doktoroota hedduutu as keessa jira kanaaf obboleessa keenya nagaa gargaarsi isaa goonu gargaarsa lama jechuudha argitanii lamaan inni dura galata keessan rabbi isin haa deebisu marti keessan hawaasni bal'aan bifa kanaan hayyuu guddaa kana hayyuu beekamaa kana hayyuu argitanii ubira taree hawaasaaf bal'aadhaaf dhaabate kana haala kana itti bahanii wajjin dhaabachuuni waan nama galateeffachiisu rabbiilleen isin haa galateeffatu namni nama galateeffatu marti isin haa galateeffatu isinin jedha kanatti aansee isa moo rabbitti nu haa araaramu kanatti aansee kallattiin obboleessi keenya kun nama khayrii garagara toltuu garagara namoota rakkataa gargaaruudhaan bira dhaabachuudhaan mirgi isaa akka kabajamu gochuudhaan al duratti dalagaa guddaa dalagaa ture ka ammallee dalagaa osoo jiru kara akhiraa deeme ta'uun beekamaadha namni kun yoo seenaa irraa himan mana sirnaa hin qabu jaan as keessatti mana seeraa mana sirnaa hin qabu jaan sabboona haga nagaa ta'uu isaa wajjin nama haqaaf dhaabate nama akkanaa ta'uu wajjin waa tokko hin qabu jaani hawaasa bal'aa kana qabaachuu wajjin immoo daa'imni isaa sun haati warraa isaa sun har'a mana kiratti deebi'u jechuutu salphina kennaaf salphina keessan kanaaf inshallah mana itti binna mootin binnu jettan kanaafu him binna afaanii qofa osoo hin ta'in kaamma daariktii waa harkaa qabdanillee waan harkaa qabdan darbachuu qabdan waan harkaa qabdan kennachuu qabdan haala saniin obboleessa keenya kana geegessinaa amma qaxaroon goonu akkaawuntilleen bahuu barbaachisa akkaawuntiin bahee namni biyya keessa jirullee kaala jirullee gargaaruu qaba yatiima inni dhiisee biraa deeme kana hin gargaarra marti keessanuu bakka jirtuun akka namni bal'isee rabbi isaa kennellee bal'oo rabbi isaa kennerraa maal jettan warri salaata janaazaa irratti hin salaatin immoo nurra salaannee dhufne waan ta'eef obboleeyyan keenya warri irratti hin salaatin carraa irratti salaatu haqni inni qabu kana waan ta'eef warri itti irratti salaatiin gamas nu deemtanii kuwwan immootu inshallah waan harkaa qabdaniin asumarratti as nu darbattanii ka guddaa qabullee ka xiqqaa qabullee ka niyyatullee ni galmaa'ee har'a yoo harkaan qabaatin illee haalli argitee ittiin galmaa'ee argamu hin jira waan ta'eef tartiiba sana haa fayyadamnu ja'a kara ustaaz guutamaa isin dabarsaa waraqaa wayillee qopheessaa nama ammallee kallattiin hin danda'amin haala saniin haa kenninu warri harkaa qabnu haa darbannu warri harkaa qabnu asumarratti tokkoon as nu darbadha wayita akkana jennu ka hayyuun kuni hayyuu biyyaati jennee jirra obboleeyyan keenya warri ala jirullee argitanii ka biyya keessa jirullee waliin dhaabatee yatiima inni dhiisee deeme kana
biradu ekana gargarun dirqama marakena wante akka dandeetti kennatin ha gargaru wajjin haadha barakallahu fiikum isinin jedha kanaaf waan harka qabdan warri fafaqaatanii dhaabatanillee mallaqaas nu daddarbaati asumarratti yookiin marxoo wayiitillee walirraa gamana inuu fida jazakumullahu khairan achi meetu qobana godha bakka kana bana godha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaa oltanii gabaabatti warri fagoo jirtanilleen barataa ta'innaa barsiisa hojjataa ta'innaa hojjachiisa haasawana jala naasayina amma barataa ta'innaa barsiisan hojjataa ta'innaa hojjachiisan bulchaa ta'innaa bulfamaan islaama ta'innaa kiristaanni waaqeffatan oromoo ta'innaa sabni biroo warra arri kaayoon bakka tanaa asitti walitti nu qabde namni duutilleen tasa ta'uu wajji namni haganaa yeroo haganaa keessatti haala kanaan asitti argamuun dalagaa namni kun hojjate mirkaneessa nu jala naasayina dalagaa namni kun hojjate mirkaneessa nama namaa gadi jiraatu hin qabna akka namatti nama ufii jiraatu hin qabna nama garaa jiraatullee baay'ee qabna nama eeganaa biyyaa jiraatu hawaasaa jiraatu sabaa jiraatutu xiqqaate Abdul Jabbar namoota muraasa ufiin jiraatin kalammii jiraatan ka biyyaa jiraatan ka dhugaa jiraatan keessaa nam tokko ragaan rabbi ragaan hujii isaati ragaan hawaasa isitti argamtan kana oromoon akki jedhee mammaaku haga abbaan ga'u ulfinni gayaa jedhan ufillee haasa'uu fi miti haasawaan marri beekaa miti callisaan marrillee wallaalaa miti hayyootaas keessa jira kallattii maraanu amantiinis barnootanis uumaa eeganaa beekumsa uumamaanis hayyummaanis nama hedduutu as keessa jira carratu na godhee isin dura na dhaabe garaan na booya ijjina imimmaaninu mara obboleessa keenna Abdul Jabbaarin annama reefa isaa dhiqerraa tokko jarana mammaakatti hawaasni keennakki jedhee mammaake dhukkubni yookaan dhibdeen qaama saalatti dhufe saala fixatee jedhan falli maaliree diintanii opereeshina godhanii wallaanan Abdul Jabbar jiraa isaa nama baay'ee arge du'aa isaa namni tokko lagarre amma awwaaluuf deemaa jirra akka jarraa ta'ee nama du'aa isaa arge keessaa tokko ana waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaazini reeffi ture beekama maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide
dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa gara qabuun dhawame hin shakkina dhaaba hurrii baay'een nutti bu'e hurriin tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyyammoo gurbaan malaa warri opereeshina godhellee ifa kuunoo asareeta jalaa opereeshina godhanii haga handhuuratti biinxan suni qaama yaalaa doktortootatti quba qaba maaliif akka ta'e naan galle garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessani biyya yoo jedhu wajjiin qabna Itoophiyaa baana wajjiin qabna Oromiyaallee wajjumaan qabna namni kunilleen isinii jecha eegana waan kana mudate namni ajjeese rabbii ifa dhuunfan ajjeese gamtaan ajjeese qaamni wayii ajjeese kana bifa kanaan rukutama isaa nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhiqee agarre sun achitti mana the next one kanaaf wanni beeysanii wallaalle beekaa maraa walitti beekumsa rabbiittu jira abbaa aangoo maraa walitti mootummaa rabbiittu jira intaru dhaabadha Isa annan beeka waltajii akka itti hooganu annan beeka dhiisa isaan illee wanni waan kana jedhaniifi amma na jagasa wal haa jagafnu gaafa eeganaa lafichoo nama baay'ee qabna yeroo nagayaa yeroo bal'inaa nama baay'ee qabna nama yeroo rakkinna dhabne baay'ee qabna abbootii qabeenyallee baay'ee qabna wanni sadaqaan obboleessa keenya asitti guuraniif hoomaan jirtu yoo ka itti yaadamu taate loomiin 50 nam tokko ba'a nama 50 faaya akka jaansan namni rabbi waasitti kenne yoo namooma qabaatte yoo sabooma qabaatte yoo rabbooma qabaatte yoo namni kun dhugama eegana argitanii dhugaaf du'ee yoo gadisiseene nama kana harka lafa jalaatiin mana itti biti nama hedduu keessaa deeme sumunii fi shilingii isin walitti guurtanii barbaadu boo dhugaa isinitti himna lubbuun biqiltuu rabbi nama keessa gadhaabe haga rabbi nama keessaa fudhatutti nama keessaan baatu وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كاليدر دوبا نما سيدوي دواتين بيكن دواتي ينبينو كابجان دوي ما دوي نما واني عبد الجبار عمرين كيسة تاو قبا جنة واني نحمل نجرو غارو ما فعلك ناندوي ما لفتناتي ترودا به ما وصونون دين نتديته ما وصونون نمبرين نتبريته تنودي بمالي اندامني فرد ديرا جتورمو يوم ما يتقرا ديرا سرد فنغان فولا وجان وابا يتبلى namoonni tokko tokko kan asirraa maqaa isin eeru dhuftanii akka asirratti haasawa gootan barbaada haasawa dharraane malee mallaqan dharraane dhugaa dharraane arra johartu du'e Baqqalaa Garbaatu du'e Hamzaa Booranaatu du'e Dajanee Xaafattu du'e
Arra. Guyyaa wal geeggeessan guyyaa dhugaa walitti himanar duuti dhiiraa duuti gootaa duuti hayyuu duuti beekaa dhagay walla geessisi himi ambochisi indabra kana baay'ee dabarre asi qabari mootummallee sigaas adii isinitti himna barcuma irra jirtan kana dhiiga ilmaan oromootiin as teettan barcuma irra teettan eega rabbiiti Abiyyi Ahmad irraa jalqabee aga taraa hoogganaa durataa godhii fi gareetti milishatti dhiiga dhugaatiin maal yoo isinitti himne hin diddanii haadha ga'uu qaamni fedhe haadha ga'uu hin dabra dukkana baay'eetu nurra dabre kunilleen hin dabra seenaa haa taa'u kanaaf lubbuura harkaa qabu jedhee wanni an quuxawu wanni an sodaadhu qasatoon deessitee buree yoo seenti boolla wakkallee fi awwaal diigessaan lubbuu ta'e yoo seenti hin baata achillee dhugaa dubbatuu jecha kabaja kanaaf hayyoota baay'ee asirraa dhufe ka biyyooma wajji qabnu ka namooma wajji qabnu ka sabummaa wajji qabnu kanaaf eegana argitanii namni illeen bolokeetta fi bishaan illee nuuf hidhaatanuma hedduu kanaaf anillee har'a yoo du'e qophiidha shakkiin qabu hin shakkina yoo du'e dhugaaf du'e duubatti hin qusaqu kanaaf har'a obbo Abdul Jabbaarin ajjeesuun hawaasa Oromoo ajjeesu hawaasa dhugaan isaa gale hawaasa dubbii hubate xiinxallee gallaale karakkatee afaan lugaamame hidhaa jirra mataan keenna hidha miilli keenna hidha kalee yoo dhiiga dhangalaafne yoo lafee itti cabne bakka tana asiin geennu hawaasa keenna obboleewwan teennan nu dura eeganaa jira yoo jennu yoo har'a itti akka itti du'aa keenna awwaalannu dhabnu ajjeesuun sin didin Abdul Jabbaarin awwaalatuu hin dandeenye gaaf durallee obboleessa keenna Haacaaluu awwaalata dadhabne kanaaf Joohar Baqqalaan faan hidhamtoonni siyaasa Oromoo warri eeganaa dhugaa hidhaman silaa asitti argamutu irra ture galanni keenna akkanan turre galanni keenna rakkoo kana rabbi nurraa haa kaasu rakkoo kana rabbi nurraa haa kaasu dhugaa awwaalamte abbaan dhugaa rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu kanaaf walquba haa qabaannu qaaman qalbiin humnaan amma obboleessi keenna nu mara eeganaa yatiima godhe yatiima jechaan ujoollee abbaan qabne ta'u fi uf tajaajiluun gahin jecha yatiimummaan nurraa du'e qaama gurbaa kana ajjeese rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu waan dhugaa eeganaa hawaasa kanaa nama kanaa rabbi haa baasu rabbi haa baasu kanaaf tasgabbaa yaa namni amma obbo Maammoo Gadaa as jiranii namni tokko hawaasa keenna ka wajjin jirurraa as bayanii asitti haasawa haa godhanii haasawa barbaanna lubbuu bada keessan hin deessina nama amma lubbuu nutti fuudhe rabbuu lubbuu itti fuudhaa jira
هل جزاء الإنسان إلا الإنسان قرآن كيست ربي أكجو من دان نما غاري ملين تانجا من دان نما بدل لي أكسو مجر نما نبلس ربي هبلس نما بيجا بلس ربي هبلس نما نديغا قلقلو جيس ديغا إسا ربي هجيس ديغا إسا ربي هجيس نما إيغانا أرغتاني ديغا إلمان دوغاتين هقاتين إيغانا ديبئين نيات ربي سهادو ربي سهادو كناف أكوما كونو نما توكو جرا إلا هاسوني بايجي dhumuun taatu guyyaa har'a obbo Maammoo Gadaa yaamee jira bakka kanatti na haa dhufani yoo Maammoon hin jiraatin namni eegana argitanii barsiisota baay'ee qabna hojjettoota baay'ee qabna hayyoota baay'ee qabna shee hajjilleen dhufanii as keessa jiran natti fakkaate kanaaf eegana argitanii isaanilleen haasawa gabaabaa dhiyana namaa ta'u akka eegana nu dabarsan isaan isin yaafeera maal jettan uno eegana argitanii asitti asaa dhufanii as deemaa eegana argitanii dhageettanii kanaaf rakkoo mara rabbi nurraa haa kaasu shee Mahmud illeen dura taan eegana mara maree magaalaa kanaa as keessa jiranii nutti eegana haa dhufanii jedhanii asii kunoo gabaasni naga'e rakkoo mara rabbi nurraa haa obbo Darajjee Beegii faanillee natti fakkaata reefu waan dhayese'a namni baay'eetu jira as bayaati jecha gabaabaa eegana argitanii dhiyana namaa ta'u akka nu dubbattan eegana argitanii isinirraa feenaa jedhan shee hajjiin akki jedhani maayikiraafooniin hin jiru dhugamoodhaadha dhiifa manarraa godhaa haasawa sima keessatti quufeenaan jedhanii narraa jaalattammoon jaalanni agar amaarree eeganarraa quufaniitti hin jedhan bilokeetta amma waa isin gaafadha shee Abdallaan eewwaa shee Abdallaan kunoo dhufanii nu bira jiranii aga eegana isaanitti isin dabarsa ispeeshaalistikii isii mafattashaati kuma dhibbaan miiliyeenan akka nuu kennitan isinirraa gaafanna gara isaanii isin dabarsaa galatooma wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Maali sagaleen isaanii guddaadha caqasa walumaa galattu dhagayama sagaleen tiyyani dhagayamti dhiisaa sagaleen tiyyani dhagayamti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh ummanni kenna warri amantaa waliin qabnuu fi warri biyyaa fi amantaa walitti qabnuu fi warri lafa tanallee waliin jirru guutuun kenna gartanii mootu nama kenna ka hidhamellee rabbi nu baasee dhugaa teenna ta hidhamte rabbi hidhaa haa baasu namni jettan harka ol baasame Allahu Akbar gaddeebisa isinii galaami yeroo baay'ee akka nama kennatitti akka sabaatitti akka amantaatitti nama kenna hidhaa ni baafna dhugaa teenna haga yoona hidhaa baasuu hin dandeenye Allahu Akbar nama dhugaa teenna hidhaa baasu rabbi nu haa taasisu amiin yoo dhugaan namaa yoo gartanii mootu hidhaa baate homaa gartanii mootu anni miti namni tokko hayyuu beekamaa hayyuu jabaa hayyuu jaalatamaa karaa amantiitilleen Sheekh Bakrii Saaphaloo gaafatanaan dura ati didde gartee waan sabaa kana waan amantii kanallee didde jedhaniini irras fidan mana hidhaa fidan isee sana Haile Sillaasee jira fidanii jennaanin namni gartanii mootuu kun hayyuu guddaadha maali gartanii mootuu jedhanii gaafii wayii gaafatan ima callisan maali gartee wanni akkana si godhe maali jennaan ima callisan lakki afaan oromoo hin afaan amaariffaan beeyne mee namni hiikuuf jira jennaan
وانجران شبكري ساقلو أني قرتني موتو هندبادو دبيتا كقوفة دبادنا جران مالي جنان لفتي إرى جروتوني تينا إذن تيسو بيجا مبارا قبل جران الله أكبر نما هيو جبا بويتي حديث حال مالي ميرا كيسالي وسنسيسو حديث يو واسدي قولي قوفا سر راقل يو كايو عبد الجبار الردي دو اكنا بكان جنة تكمانا واني نلامن تكنجر واني وان كان ملون قولي ما اني جركين كمانا بو يو بوان عبد الجبار الردي دو اكنا بكان جنة ديني عبد الجبار لفت نفن لما فا يو بيوتنا أكا غرتي هندي قمنتي كيجا الروتات ديغانا مدوئي لفجروا في كغانا دوه دولة يو أزالان دوه مالي أما بودا كتيتين اندونت بيوتنا يجارو قم كان قونا مو كان نقول صدفا إجولين عبد الجبار يتيما منكرا كيسا جرت مانا دينا إسافتيو في مانا فيرا إسافتيو اللي كيسا يوجرات مانا قرتني كرا كيسا جرت مانا عبد الجبار اتقرب إن نمني جتو في الرقديتاي سرين هابد وفي الرقديتاي قديتا وهم الرقديتا إسا بنا يوجرت يو إسا بنا جتني كقبت تنتات وفي الرقديتا حيون جبان فيتل وفي الرقديتاي ميرا كيسا اللي والإنجلشر وان برالله ينقون والتسكب السينما له وان برالله ينقون أما وانجران نمني تكو مكانا دهنا جده صاحبا كنا اللي جال اللي كنا اللي من عبد الجبار تبتو قمنا من عبد الجبار تمن أرمو مركز سادو يجي بري قرتني موتو وان سني أنا أنجل قبا جده مكانا دهنا أرشيكم دبتو كجي أنما كنا نما سجل يو إتأرجع نميلة تكون جولة تناني بيد وان برام برباچ مي عبد الجبار جالتون مي هاكرتي كرا يتيمتين هاكفل كرا براتين كفلو وان برا أرجعتني موتو أنا الرلفودا مكاتي يلي نتهينا جتما قلسنا يتيما غرغارا يتيما نتو غرغارا نمني لما فانسوني أنا نمني جدو إنني نما دنيا مرتك عبد الجبار تسيه جتة الدنيا لو في ولي تسلال نمني أنا جد ككوما دبان كوما شنتمان كوما كوداني harkuma bicha ol qabdani simbarreessu malee waan biraan dalayn irratti walii galla moora waliin gallu jarakee walii galla mooliin gal walii gallami maarree yatiima gargaarra ana wakaafilu yatiimi kahaatayni anaaf namni yatiima gargaare akka quba kanaatti rasulli rabbii jedhe inna gartanii miisin ana gartanii mootu kuma kudhaniin kuma shaniin anarraa fuudhaa namni jedhu eenyunni namni harka mirgaa ol baaftu ka awwala duniyaan marti siin jammaram kayla gartanii mootu mirga rabbi nuu haa kennu namni jedhu inna gartanii miisi ana gartanii mootu kuma kudhaniin jalqabe kareef obboleessi sii kenne sanittillee lammaffaa godhullee ana namni jettu kaani gatii hagana kenni jedhee sittin dhawanne eenyunni namni akka diinatitti garaasi nyaata namni akka biyyaatitti garaasi nyaata namni ijoolleen sun kiraa jiraatuun garaa isin nyaata eenyunni namni gartanii mootu ana gartanii mootu namni kennu birrii san namni jedhu namni harka isinirraa fuunu ka yatiima gargaartan eenyunni namni rabbi si gargaaru namni rabbi ol si fuudhu namni gartanii mootu asumaanummoo warri kafaa'oo namni tokko as keessaa miseensa gartee isaaniitti achirraa dhufe arshii kuma shanii jedhe ربي أجاي ساني ربي نوهاباس مراد ربي نوهاباس مراد ربي نوهاباس كن اللي هنبا آنولي تجاني كرشي كما توكو يتيم أذكرتني موتو سني هاتا تجري إيشي
إلى وانجل أم اللي أبوليسك إنن كينا أبوليسك إن قرشي كوما كوداني يولي يتيم سنيهاتا تجد وانجل نمي تقوم اللي ايش وجينا بركة ربي سيني أقول ايه ايه يا سينات يا ويا بكجر وبنيتني وكرميسو قبله سلطان كنت تصبي سلطان ماذا كنت اسمع بابا قطع إذن قطع إذن قطع إلا شاب الله شاب الله ألو سبتر فينا سبتر فينا أنا رت كونو جري نمني لما أنا نما صدق وفا اتسبت لاجربو نما صدق كسبب بسيه فمن الإسلام دي فمن أورمو بيغتانا تمرقا دبا هارقت علي اللي دوئم اللين كيا يكنمي بيتين تنا الرب قرطرين موتو برسوما الرب نهافو نمجر يولي يتيما نما يتيما غرغار ربي سي غرغارا كناف أبوليسي كن كون اللي كوما كودانا سيكن نمني هركا بافتن كون هركا سنغافة تاجران بري كوما تكا اللنبورا ددفا أحمد الدين أبوليسي كن أحمد الدين أحمد الدين كوما كوداني أنا أنقل ميسا جدي ربي الرهاجالة ربي السهافون ورد دبا كنسان اللي في تايساني بوتو دفترات والربي يتنا بلت ربي الرهاباس تباسل فجرك كسي ربي هاتاش أيه نوف كلشة يا دلله هدونغا نديرسو نجلان دمينا واني قداني قويا عرا نما قدان أبني بكملت اللي أبني قرو كايون إني دويتي نينجدف كايو قدادا أما كدوبة أبنو كدبري في ميتي كافة قدادا نمني هدون عبد الجبار مالي فجيفة ميو جدو غافي كان إفا بلسات بيكا سببا إسان بيكا عبد الجبار ركو دوفانا متوكو وجينون قبس عبد الجبار كايون إني ديموف كايو قدادا بلسان حيث هاكما جمتو جديتنين بكا هندت كفلتي تكا ودون غافتين أمنتين ودو أدن باسين سبان ودو أدن باسين إلالش سياستين ودو أدن باسين namni haqi isaa maaliif dabdi kan jedhu ogummaa isaatiin nama hunda bakka bu'eetiniin mirga kabachiisuudhaaf odoo deemu hanga danda'e odoo laffa'u guyyaan akkanaa itti dhufe guyyaa akkanaa nu hunduuf irratti baadhanneetiniin deemaatiniin jirra keessumattuu dhaamsi kiyya guyyaan har'aa guyyaa boonnuu miti guyyaa imimmaan keenya liqinfannee waan nuti deemaatiin jiru sirriitti hubanne uf beeynee bakka jirru uf beeynee gurmoofneetiin yaada keenya cinfachuu qabnu guyyaa uf tiksuu qabnu Abdul Jabbaar odoo adda deemu du'e namoonni akka Abdul Jabbaar hedduutu jira hooggantoota namoota bakka bu'aniitiin kamana murtiititti falmaa fi jiran hedduutu jira sila Abdul Jabbaar dhabne kayaaduu qabnu ilmaan isaatiif kayaaduu qabnu obboleeyyan isaa ka isa booda hafaniitiin jedhaniif namoota kallattiidhaan itti xiyyeeffameetu jira kanaaf yaada keessan namoota kana dhiinfachuu irratti namoota hooggansa keenya tikfachuu irratti xiyyeeffachuun dirqama sabni hooggansa ofii mul'ataa ofii nama jabaa ofii tikfachuu dandeenye biyya ijaarachuu danda'u
sabaas ta'eetiin lakkaa'amuu hin danda'u. Abdul Jabbaar dhabnee jirra. Abdul Jabbaar kumatu dhalateetiin hin bula. Abdul Jabbaar kumatu dhalateetiin hin jira. Kaamma booda jirullee tikfachuun dirqama keenya. Obboleeyyan Abdul Jabbaar illee hedduu jira. Namoota sanillee xiyyeeffannaan ni barbaachisa. Akka dhaaba keenyatitti Abdul Jabbaar akka dhuunfatitti illee nama wajjin baranneetiin Yuunivarsiitii Finfinneetitti seera waliin baranneetiin eebbifamne. Bakka hojiititti illee hin beekne. Nama haqaati. Nama dhugaa wajjin du'u. Dhugaasantu har'allee dhukaasantu dhukatee waan inni ajjeefameef hin beekamne jedhameetiin hanga ammaatiin hin turreetiin hin jira. Hayxisallee bahuu qabdi. Qaamni ilaallatullee waan kana sakkatta'eetiin ifatti uummataaf himuu barbaachisa. Nulleen hanga dandeenyeen ilmaan isaa obboleeyyan isaa warra waa hillan isaa dhimma kana geggeessu bira dhaabbachuu nu barbaachisa. Tikfachuu nu barbaachisa. Yoo tikfachuu hin dandeenye har'allee hin boonna, borullee hin boonna, iftaanillee hin boonna. Boo'ichi nurraa hin galu. Yoo boo'ichi akka nurraa galu ka barbaannu taate namoota mul'ataa nu keessa jiran